لا لا بريود لا إفتي حتى بروا ولا أكب دعوتها تسيلالو ددب بوش ni bochemi ega boche khadu gwan raftatu mucaan kumme bal habar badatu khadu bar nuti walqaba as keessatti nuti walqaba haadha abbaan keenyas jiraatanii firri keenyas keessa raatee nun qabatu nutumaatu ifi walqabata tanumaaf waan akkanaarraa wal dhorku jira malee hammeenya seenaa anis wanni siyaameef yaa aashaa teenya narra leellaanin hordoftoota fi deeggartoota chaayinaa labirraa TV subscribe share like godhuu hin dagatinaa eeyyega maal kana qofa marree chaayinaa labirraa TV kan qeeroodhaan qarree sabagamtaan kee diina jiree haree itti hirmaadha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا في ديجرتوتا چاينال برا أورو تي في يو يا هركفون إلمان أورو مودا خبيه خيسا في بيان باجب تمرت خيسانو دران دورسي أوني رايس نجالنا بكم جرتنتي سلام تاني خينيا بكم جرتنتي بريس برهاجوينا أكمان سنينجتي عاشا يوتنا هاسو سيسي سبب فات إيرتي سبب فات إن جوني جالترتي جلاهين كبتيلي رجع إسيلين فيديو قديتك جلا أبمتي هم تجرتي سيلنا كيسين جلا أبتي فات إلين جلاد أبد إتياسو تجرتي وانا كنا خنا مش معقول واني كنا خن وان نما بناتي متي وان نما رايلي جفوداتي متي فات عاشتين لقيسا فات إن بلاس جتي ملي جنيدي إلا أملي منت ديبني وانين الرسي بيامف دبيتنا بيبيكلو نمني توكو إيجا واديس جي فيديو أول بهم ريبودا نمني منادي من خدران إسا جالت شو تري منت ديبوك أبا بيكلو مش أنكن إلا أملي نجلي تنان سيافة سيامة إيفا ما وجه وصونتين مالي فانيس وانا فكاتا وانين دقيو جرو تنان سيهم جرا مي متآن كون إسين إيسي تئرى مرته أتلي مرته قديفت إسيلي مرته قديفت إيسي مجار سنما جبه مال ما جبتي أديسي جو متآن كون إنجل مي أكام جنة إيسي جو اندي ناهي ميتا كتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا فردفتوتا برا أوروتيف أران تناس إسابرتي نركما osuma salam tahu gafadu nanjini haso saya لا مالي بيتا نين عريبر عشان آران نجرا مالي وان فاتين أوف جرتنا أجاي سجرا وان فاتين أوف جرتنا تو أجاي مركو جرا دفنانس كون على تنمام متى نجرا كل جرا لما ينا منه أمان تنا سلام تها gafadde tinjira tartiban nagafadde bar waan jehnu beta dubbi tanatu onne na butu jira ashaw faate no gol baate jar sanama raate jar sanama arkan den diosan uga bagar raate ni gamana garu namichin isin raate junaydin jarsi fozi illa mallengelle siyasa kana akastanan anamman tana dio tana siyasa tinjira aywa diften sa ammo dirqama فاطمة منك بكني جرمال بيت ديفت منا ديمة سيبرن دوفو تليفونان دولو في دركما دوفو منك أبدي منك قلتي لا وجي جيراتني سياسة أسرباتي أكثر حاصل لا لا بريود حتى ولا أكب دعوتها تسيلالو ددب بوش ni bochemi ega boche khadu gwan rafta mucaan kumme bal habar badatu khadu bar ya ashaten ati wanta ka gongabdu tamam anuma sira ko wan sawi ummani mumkin do khata wajira diste te wana kana fu jirti nuti wan takawan ben ega diste fu junaydi sas behe wan taradise takka isa sagarre bikke jurnu garsisu dane afali darbana amma dio tan fawzi bir an guyuma isin video gadi sanin galgala lale video fatin gadi te lale tamam junaydi galun dabu je fi gade go isin akan amanof win video si ko faradde se ani sege sinatti tamboda qalbinin jalera ni beta tijon baratte naso isis ana fi asante arke sanis agarte aywa mane si khanan guyutin dak dalaga ragisen du fes nindak nilala jalan dalaga telephone ondan jalan dalaga irratin dawalto telephone ni sa hawil leda mane sanin dufo duba samme ay sabbarbad yo wala man barbad mala rabbi am ugartille barbadu jira bar balata kana tanan num banne malif ni beita ديست إيجا جيفت مجان كون أصبيه إلمان ساخي سديبو خاشاتين. ولين ديبس نهارب يعمل لسو. بادو جرا حتى ديجا. أخذوا ما إيسا في الدين تلتدا لا خيس ندير تدبدا. مر يو خد إيستوتاتي. إيفتيمي. يا بو إيسي واسيمو. واسيمو. عشرين. اسم فاطمة مرة إيدنيمي. ما إيسي مسكتي. فاطمة ديفت والدي سنة جراني بكبيرة ما نجراتني شك جراوان. لا مبرا بران جراتني. ننو إلمنا ما نماننا. دوغانا منو. ما نبيتا عرف فاطمة الباتي أن إيسي تمرتي.
nuti gaawwan takka guudhiisan jaarsinis mana deebi'ee Ani nagaa wanta kana qabdi karaa takkaan jiraachuu. gummata na acha kana na yaamtanii intarfuu na godhaa oltanii jirtu. Maaliif hin aarin Aashaa teenya hin aarin maali beektaa saayibtiitiideeti nuti laasi jaalanna. Faaxeedhaas ni jaalanna karaa geessu nu qabnu hordoftoota keenya. Garuu nuti badiirraa ol hin qabne eenyuun wal qaba. Nuti wal qaba as keessatti nuti wal qaba haadha abbaan keenyas jiraatanii firri keenyas keessa raatee nun qabatu nutumaatu ifi wal qabata tanumaaf waan akkanaarraa wal dhorku jira malee hammeenya seenaa. Anis wanni siyaameef yaa Aashaa teenya narra illee ilaalin dheengadda ogguun siyaasosiisee isii sana meediyaa mitiiti saabitteeti nurraatti miti jiru. Dhugaadha alhamdulillah maashaa Allah sirra maashaa Allah jee maaliif waan kana hayyamsiiftee goosiftee viidiyoolee hattaa isiinuu marte ol baatee dhiisee anjaata namaa jibbee duraanis niin qalatee sababa birraatutu waan kana ol baasettee haasoo jirti niin aaraan itteene garuu angaa waan kana namnu namaafu fakkii keenya haa ta'u namni waan namaa jala haa dhaabbatuu fi maal dhiyootan as keessatti maas dhalaan jaarsuma manaa namaa malee dhugatti ijaabuudhaan. Dhugaa dhalaanis dhiirtii ta dhiiraa saqachaana dhiirtii dhibbarraa dhibba saqachaana niin beekan. Dhiirtiin saqachaanummaa ni qabdi fuula dhageeffadhu. Dhugaadha. Barbaaddanne saarada dhaabbattee yaamne nama mana dhufa kana keenarraa deemin ni taate. Hin taatu. Taanii ija jalaatti nama laalaa. Akka isaan kun achi yaa'an isii godhee beekadhu. Isii yoo if kabajjee boo isin jaarsota namaati. Kabajaa qabdi jenna. Hin tuunan an tuquuf hin narraan waan dhugaatiin haasoo jira baafadheetiin irra waan dhugaan hin baafadha. Nama tokko dhageeffadhu namni tokko akkami beektaa akka namni bira yaa'u namaan nama godha. Isiin tun arra aboo isin jaarsa namaati. Yoo waan taane itti haasaniis isinii kun if kabajaa nuti kun isin kan obboleeyyan keenya yoo kan jaarsa keenya taata yoo kan jaarti obboleettii teenyaati yaani jaarti hiriyaa teenyaati. Nurraa dhaabbadhaa nu biraas hin dhufinaa nuuf isii walitti yaanu. Xiqqaan akkasii takka kan qabne akkasii faadiin biroo dhufe adiidhaan dhorkutu hin jiru. Jaarsa namaa osoo beektuu fi takka waa hayyamu mi'aan hayyamuu sanuu haxaadhaan jedhu rafaateen hayyamuun osoo beektuu foozii hayyamuun dhiiftee samma dhugaadhaa alhamdulillah jennu. Garuu yoo dhiifte mucaan kun meedhamma. Mucaan kun eessa jira namni dhokata wajji jiraachuu fa mala. Yaa boo kanan jiin yaa Aasha mi'a illee dubbii tana keessa qoradhuuti mucaan kun hin galle yaa faaxee keenya dubbiin tun sirraa bareedduu miti. Akkamii jedhee isii tana qoradhume. Ani fiifuu yaanni na seenee waliin hin barbaadu fedha. Amma laal fooziyaatu ilmaan mana keessatti cuftee mucaa kana illee deemu jirtu barbaachisaa dheedhee. Waliin barbaadaa anu akka mana deebinuun mee takkaa bira dheetee fooziyaa tana mee bira dheeqee fooziyaa tanaas waan akka isiin keesseertu hubadhu maaliif ilmaanis darran ilmaan ammoo guutu dheete baabaa mee adeeroo mee baabaan kiyyeetti majoollee nama guutu dheete nama rifachiifti mee baabaa kiyyoo jinnu mee baabaan kiyyee seerattee oguu nuti dheeynu hundaa waan akkanaa nu gaafate waan akkanaa kun qalbii nu cabsa nuti illeen tanumaafuu garuu inni badii balleesse inni badii guddoo arra faatumarratti xiyyeeffatanii isiin dhalaadettanii yaa boo nuti tanaa miti garuu inni nu haalata guddaadha qaba. Nuti maaliif waan akkanaa kana ilaaluutti jirtu nuti maaliif beektaa jalaa hafeette. Akka malatti fuutee kaameeraa dhoheessitee isii haasofsiisuu sanuu halaqa. Dhageeffadhu san kalaxaan san kalaxaan faaxeen dhuftee naa gaafattu yoo kalaxaate maaliif waan dhokata deemu jirtu maaliif an irra silaata biraa taatiin baafu bar wajji nyaattee bara. Afaan qorii takka wajji nyaatanii afaan walii haa'u turan. Tana akkami seentiidha malee an kana baasisan. Tana akkami bikka kana seentii bikka seenuun taane tana akkami seentii taniin arra siyaameef. Maaliif ganaadhaan si coofa? Ani maaliif ni beektaa waa hundaa aniin akka laata kun wahiin qoradha deemee. Tamaam maaliif namas niin gaafadhaa waan takka guunee galee. Faaxeen obboleettii Junayd obboleessa kee Fooziinis obboleettii isaan kan akka wal dhaban hin fedhan kanaafuu waan isaanii tana faaxeen dhiiseetti ol baaftee haasawte ol baatee haasawte mucaan kun hin galle qorataan eegale akka nama faaxee dhiyaattu nama ammas malee namaan tilifoonaan wajjii wal haasawee jira nama faaxee bira dhiyaatu ijoollee faaxee ollaa sanii galan mucaa kana gaanuti eela guyyaa sanii isiin dhiistee malee waan garree garuu isii tilifoonaan dhageeffadhu isii tilifoonaan dubbistu. Gurri keenya nu kanneen dhamma. Walitti sindiroo fi saddaqee. La maal beektaa namni natti taphatan naaqaan si Aashaa teenya. Yaa nama. Dhagee tilifoona hoguu dawwaluuf Junayd amma ati biraa gabboo malta an ijoolleen akkanaa jettee aboo ati Junayd akkana isaanii waliin naasuu dhageenye garuu isaas dhufu san booda hin garree naan jedhan waan kana dhibbarraa dhibbahu waan inni irratti yaameef tanaaf wajji jiran ni dhiisti bikka nutti haa himtee haa deebisnu.
tanumaafu isiin maa bikka himuu Sabni raamuddisu yaa godhu dubbiin isii tunii fi tajunee dutoon ammataa na nyaattee jira. laa bar waan nama nyaataa dubar Keessan seenini hafna gootan isin ana nana mantan manatti hin agarre faatuma telefoonaan isii haasoituun isin agarre mee akkami rabbi manatti adeebisu waliin barbaanna. Ni barbaanna. Amma sabbaleetii yaafin dhaabaa hatta birallee ni dhaqa. Eeywa. Hooziyaa ta'u bakka jirtutti rabbiin ni geessitti haa ta'u hanga wal agarru ni dhufaa si bira anillee wal beeyna. Akka Faatumatti illee ta'uu baattu waliin barbaanna. Hara dhaquun qabu maa yaade robbaleetiiti yaa gaarii fi qaalee namaa. Dhugaadha. Amma haasoo dhiisiiti maalirratti xiyyeeffannaa siimu waliin akka barbaanne manatti. Ni barbaanna ni baafna insha Allahu taala rabbi haa baasu garuu ani faaxee tanarraa waan achi sossootiin jirreef hin qaba. Telefoonaan gaafadhee dhageeffadhu. Dubbii gabaabsa jiruuf tanaafi. Dhageeffadhu Aashaa teenya wanni irraa achi sossooneef telefoonaan ijoolleen naan jette gaafannaan hin dhufu garuu telefoona isaa dawwalee fi Junaidi jettee wajji haasootu dhageenye akkana jaanillee si himnaan jaan akkana hin dhageenye waan isaa waliin jeen dhageenye Junaidi isii jettu dhageenye jechuun ani gurra jaan dhageenye waan ijoollee dawwalee ijoollee mee dhageeffadhu Aashaa. Laal walitti isin araarseeti walitti isin deebisee isillee waliinuu haa dubbannee barbaanna akkam jettan. Ni barbaanna waliin nutummaan kun waliin dhufnee faatee tanaan wajjinuu barbaadu garuu awwanniin akkana joo. Gaara kophaa qabattee haasootu. Amma qeen akkas nama yoo akka Fooziyaan akka sanirra nu hundi keenya walitti dhufnee yoo inni kanuma dhugaan dhabamu taate dubbanna akkasitti. Bar haa takka wanni itti naqubsitii bar wanni takka eega jalaa hafan eega jibban mana deebuudha sababa miciyoo tana sababa faaxee manaa bahee Amma badii akka bufaatumaa miti isa hangalin kana. Isa hangalin maal beektaa mungkin gaa walii galanii ana kanaan ja'atiti dubbii tana qabbineessinee wal fuunaanis ni jiraachuu ni malti ilma namaati beekadhu ilmi namaa kun itti isaan beeku laa itti guutuuf miti dubbii jaa maal irra dubbii jetti anammaas bar hubadheetiin ijoollee dawwaleetiin sii waamu hindee bar Junaidi isii jettu dhageenye sanbooda haasoo ji'ee galte garuu akkana jaan waan kaanuti telefoon harkaan qabneef siimuu hin dandeenyu ni dawwalaaf wal dubbisan. Haftee nuti an ijatti yaa'in agarree gurra yaan dhageenye si nama Aashaa teenya. Duuba ati gadi hin baatu bira. Ati mee ati aalimul khaybi birma taa'u takka ni beeyta isii tana. Keessan beeytu bara dubbaa garta malee. Keessan beeytu beeka. Rabbii qofa. Anangaan irraa agaruuf waan irraa dhagoosiifi ni mati. San hundarraa'u wanni mataa hara gaafii tanaan calla gootaniif hin jirtu walirraan isin fidi. Walirraan nu fidi. Maal beekta walirraan nu fidi naa fi si'anu faasti wal bira. Bar dhaquu waan dinne numaan dhaqa dhaquudha. Maal dhimma namaa an oliin baase an waan jiraatiin ol baase tu waan jiraati hordoftoota kiyya waan farada ol baase sin qaban maal beektaa akka waan akkanaa kana dhiiftuufi isii dhugumaan nu qaanyeessuuf isii maaliif hayyoottan taate wajji nyaattee bar haatee bar wajji nyaattee bar amma dhiiseen tun bar waliin si makamaa Aashaa teenya dhiiseen tun bar narraa gadi fuutanii dhiistuu jaarsi namaa galuudha. Ni galchana waliin barbaanne sin jechuutti hin jiru isaa. Bikka ni beeytanii. Maaliif beeyna barbaanne dhabnee Dabden bakka hin bikka keessaa sababa faateen Ameerika kuteensa namaaf fudhateensa. Asanii hanjamtaa Aashaa teenya booda biitee tuna jaamina wattaatiiru. Mee dhiiseetti akka dhiifte jaarsa namaa haa deebistu takka deebi'aa jettuu ni dawwalaa fi bara ati quban qabdu ijoolleen na himte bara. Ijoollee ollaa galtuu na hime bara namni iddoo shuggaa takka keessa hojii gana dhufu garuu ni dawwalaaf dhibbarraa dhibbatti akka santanii nama siyaasame dubbii nama dhibdii bara amma ati wanni siyaameef isii tanaas qoradhu wacelutti mucaa kana dhiiseetti haasote anillee ta'e ol baase mucaa kana dhiiseedhaan jette namni beeku guutaa an akka kiyyaatti mitilan an amma duraaneef akka kayita kanatti osoo hin beekaneen gurbaa tokko wajjin wal jaalanne gurbaa faamii jaaniin ta'u faamii bar dubbii teessan waan qaba baganaa xuuxee dubbii dhala dhaggeeffatu fi nama jaartiin isaa eegana bara garaa qabdi bar dhaltee dhageenyaan asumarra beetiin irraa dubbadhe. Asan dura waan qabdu bari gottati jaalasa aboo ati ni shawwatamte ma anta akka teessara laal maali batti sanbooda dhiise jennaan waa hundaa dhugatti raabte amma sababa inni ati dhiiftarratti akka inni yuutuuba keetu itti dhedhegeetiin jira. Hordoftoota keenya waan takkaan isin hima. Mucaan faamii jaaniin dhugaa jaalachuu tokko ni beektan. Isin dhugaan raaftee irraa murattee isa si jibbee jennaani akkamitti na jibbitaadhaaf jaarsa namaa osoo ilmoo qabu akkamitti na jibbitaaf yuutuub isii Aashaatuuf ni beektaniisa. Yuutuuba isiitu duraatti diduu dandeechu. Namni kana namni hojii nyaanne hin beekne.
namni kana waan irraan fakkaanne yuutuuba isiitiif illee beeytan gartami yuutuuba isii deebisaa fi itti himaa fi aashaatuuf isiin hin qabdu mucaan irraa fudhatee jira sababa isiin si jibbeettee isa sannaftetti innillee damaa seene kami nanee rumne haisii akka guddiftaniif aashaatuuf jettee maa saaree bantee mucaallee maqaa jiranii beeytan ka sabskraayibiin isii duraanuu isin bireera maqaa maal jee bane ammamoo ammaan tana faamii tuub jee maal jee waan biraat deebisee ni qabdan jechuudha isin aashaatuuf ka duraan ni qabdan maqaa jijjiirame maqaan san jijjiirama kanneen ammoo ammaan aashaatuuf hojjechuu jiru aashaatuuf liinkii keenya lasni keenya liinkii keela ammoo oguun viidiyoo isii irraa male tanaa'u oguun gadhiisu liinkii keela ninkaa akka seentanii guddiftanii bikka deebiftanii qalbii isii jeetan miiciyoo nama dhugaati mucaa dhuga jibbite maaliif na jibbitaa akkamitti tahaa YouTube keen harkakkuu jee YouTube jala xalafee ani akkana inni beeka namni tokko jaalalaan addaana ferlee obbolummaa walitti qaba obbolummaadhaan walitti hafa sanirraan deebinaa fi inni ilmaan biyyaati dubbachuullee hin fayyine waa'ee isaa kana wala kiyyarratti illee dubbanne har'a ammoo sababa Faatumaa Toobee fi Junayd tanarratti hin dubbinna wal fakkaattee dubbadde malee dubbachuu hin feene baga dubbatte haqa kee dubbadhu haqa kee ati duraanuu dhaabuu dhabdu dhaabuu qabdu waan kee kana naarraa fuudhaa ittee himachuun sirratti dirqama beekadhu silaalumaan madda wanni isarraa biree deebi desman jetto akkana osoo tanaatu isaa deebisaadha jeeti maaliif jennaan Oromoon tiyya takalee naa guddifta sanis arraas akka naa guddisan abdiin qaba abdiin raammuranne isin biraan jira waliin jirra sanoifu garuu laakiin namni wajjin nyaate akkana ta'uu hin qabu jeeti yaada hedduu faamee sababa viidiyoo boodarraa sanis sidhiise jee harka irraa fudhannaan hedduu wal dhoyne achumaan alaa jambiitti laarraan tanaa. Hatta yuutuuba keetu xalafee jechuudha. Itti fayyadu fuudhatee. Fudhannaan galatoomiin jeen. Laal yaafame wayin siidha mabaleessa kiyya. Ati kun jaartiif jala qabda. Dhalaan tun harta kan jaartiteeti ilmootee ta'uu dandeessi. Ayyooteeti habooteeti adaadaateeti. Arra silaa isiin dhugaadha jaalaltiin hirti si jaalattus eega ilmaa qaba takka jaarti qaba si beetee sila dhaabbatte waan isii irratti kana ta'uu hin qabdu yoo ilma dhiiraa taate. Asumaan garanaan dhaamsaan siidhaama. obboleessa kiyya dhalaan tun waan taate ni beekta rasuulli keenya alayhi salaami dhalaa jabeessaa jeefirraa waan isii tana osoo namaa sitti fiddee namaa waan isitti ngoone gartaami waan isii tana akka deebistuuf akkasiin sirraa abdii qaba waan isii deebisi ni qabdaatiilleeni ka'ee oofadhu laa hinjiin haasii deebisu akka obboleeyyummaa siyaa deebisu maal nan beekta dhuga jaalalti dhaabbattullee obboleeyyummaa fi oromummaa waliin qabnu immoo gandaati isin ammaas dhabamuun qabdu tun isin jirudha. Yeroo adeeffatu dhiisi bakka inni dhaquun laala walumaanuu jirraami isaa allaa ani banaddeetiin jira tanaaf jecha lubbuu isaa quufatti haayimuunni. Mee kheyri inshaallah tanumaaf obboleeyyan kiyya aashaatuuf boru as jalattiin isinii maxxansa na jala seentanii subscribe akka guddiftanii akka duraanii deebiftan abdiin isin irraa qabna Oromoo teenya takkanaatii faaxeenis dhiiseetti. Mucaa dhiiseetti mucaan hin gelle tanaan nu haasasisu jira maaliif dhiifnaan Junayd as bahuu takka bikkeerra nu garsiisu irra dawwalaa jira dhageetiin jira waan isin taphadhu isin qabu ni dawwalaaf dhiiftullee ni dawwalaaf bikka kanaa jireettee eega dawwaleef nuuf haayimtu tanaafiin arra aashaa asitti yaamee afeerradhee haasasuu dandee YouTube isiitis boru kiyya jalaniin kaa subscribe hadaraa tani isin Oromooti wal qabna Oromoo hadaraa aashaa lafa darbanii jiran sababa jibbiterratti rabbi sin darbine faamiin YouTube isii irraa fudhateetiti YouTube isiitis jalaa xalafee jechuudha waan itti damaa seenee jira jechuudha akka guddiftan abdiin sirraa qaban liinkii keeyyaaniin kaa subscribe like godhaa yaadaanis jajjabeessaa aashaa cinaa dhaabbadhaadha takkanaati hanga viidiyoo bareedduu biraa qabannee walitti dachaanutti maaliif Junaydis agarree isaan kanaas waliif finnee waliif fayyimnee dhugatti وان بريد دجانوتي نجن نجرات أنا سننجا خارقياتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن دامت ديتي يصير راس دام سيفو دا باين سنجا خارقيات دامدو تناثر جدو فاطمة سكوان جت ديفت جرتي خارقيانا كان بيا كنت خيسي سيرب ما بيا خولين بربانة فوزي أزبراس دينه أكستي أنجا فيديو إسيتي ولد ديبنوتي نوجن ترتي غاري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنجالنا باي باي hordoftoota fi deeggartoota chaayinaala birraa Oromoo TV subscribe share like godhuu hin dagatina eeyyega maal kana qofa maarree chaayinaalli birraa Oromoo TV kan qeeroodhaan qarree sabagamtaan kee diina ciree hare itti hirmaadha.